Bakki itti argamnu kun kutaa magaalaa Daabee aanaa caffee bakka addaa golba jedhamee beekamudha. Yeroo ammaa kana giddugala inisheetiiviiwwan misoomaa garaagaraa ta'ee tajaajilaa jira. Kanuma yoo itti fufne gara investimantiitti akka guddinaa garasitti akka deemnu barbaada. Horii tokkorraati guyyaatti giddugaleessaan aannan liitirii 30 ol kan elmamu akka ta'e odeeffannoon argadhe ni mirkaneessa. Iddoon kun seenaan isaa jijjiiramee iddoo badhaadhinni maatii qabatamaan itti dhugoomaa jirudha. Bu'aa arganna jennee hojjechaa irraa yeroo laallu immoo bu'aa guddaa jijjiirama guddaa fidaa jira.